mirgaa bitaa fagoo dhiyoollee warri qoommiteen caqasuu jirtan cuftummaa hiyooyya hoolii waariin teessan nagaa tun qoommiteen taboorana giloobal miidiyaa tagam Itoophiyaa irrasanii dhiyaattu. Akkeen Itoophiyaatti guyyaanar caamsa 3 ganna 2018 annami oduu biyya gurrisan buusu jirleello molu jaataniiti olii waarii mirgaaf bitaa ta duuniyaa balloosanii dhiyeessina itti dhiyaadha akka xumura oduu teennan nu waliin turasaniin jenna. Daa'imtu teenta qaraatiin kitaabi deemsi jireenya qabsoo qabsaa buleessa Oromoo akaakuleen colataa dir Finfinneetti eebbifame. Akaakuleen colataa nam diqqeennummaa isaatiin rorroo jibbee adheeffate balfe mana ba'ee baddaaf gammoojjii Oromiyaa keessatti waggoota qabsoo hadhooftuuf obsi fixachiiftu waa'ellan isa waliin geggeessaa ba'e. Akaakuleen jaarsi rifeensi lama nam guddagan 80 oli haa ta'u malee hardhalle jaalalaaf sabboonummaan inni biyyaaf sabisaatiif qabu aqxurii qeencallee adoon irratinu hajirtu yoo taatu hardhalle garaan isaa Oromoof biyyisa takalee raasa seenee fakkisiin tokko taate ofiin bulti jaalata. Nam jaba baraaf ganni qabcufa bulti ofii jireen dhuunfa ofii dhiisee Oromoof Oromiyaaf of kennee jiraate. Handhaloota seena qabsoo isa walqixxe jaarra tokko guutuu qorate kitaaba deebisee jira. Barreessituun kitaabichaa Zuufar Urgaa kitaabi huyyaadota siyaasaaf qooda qabsoo jaalleen colataa qorachuun kan barreeffame akka ta'imte dhalooti hadarbi yaadatee qorqorti gargara akka godhuuf qooda guddaa akka qabuullee dubbatte. Eebbi kitaaba kana hadir guddaa Itoophiyaa Finfinnee Gaaddis Hoteel Iskeleetiitti geggeeffamte irratti bulchootni fin lafa gurguddoon deetan ministeera kominikeeshinii mootummaa Abba Kabbada Deessisaa pireezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa Haqaataa Abba Sanali duriyaatoti hojjettoota mootummaa federaalaaf naannoo duriyaatoti paartii siyaasa abbootiin gadaafaawwan akkasumas mallee waa'ellan qabsoo keessatti akaakuleen waliin turan firoottaniif maatilleen tokkinamne namu muree eebbisaa oole. Daa'imtuu ittaantu lammiileen Itoophiyaa taagid 1612 laf Saawud Arabiyaatti rakkoo amtu heestur gar biyyaat deebite. Jiruu waan takkarrin ta'e takkum jedhan namu kadhaaf jireennatiif oliif gadiyaa yoo gam tokkooni dhangam tokkooni hata yoo gam kaaniin afuur baafadhi jedhan gam tokkoon ciis dhaban kun amal aadaaf jireenyi ilma namaati duub namu intaa'u ag lubbuun kees jirtu cufa of jijjiiruuf waan beekuuf danda cufa hagodhu yoo taatu abultii dansa buluuf jedhe daa'ee biyya ba'ee bisaan bineensan gara jabeeyyii dhalilma namaati nyaatamu laakkaanii heessan ba'an lammiileen Itoophiyaa akkum biittan keessatti orte laf qabatte iddiin darban laf hin buune tagaraachaaf bulti jijjiirrachuuf yaate biyya lata namaaf isaallee been heesatti danfu xuruurratte jireenyi dhibuu jirtulleen guddomuummeen qabne lammiileen Itoophiyaa ta Saawud Arabiyaa keessatti hojii barbaadachuu yaate dhabde daara garaachan rakkoof dhukkubaan buxe ba'uu jirtu nama 1612 mootummaayya biyya deebise qulaamsu jiraa jedhan torbaan keessatti balalliin xuyyuura tamarroo 9tiin dhiirota 1229 ijoollee dubra agnam 383 gar biyyaatti akka deebi'aniif hojjetamaa hantur yoo taatu kan keessa nam 134 ganni warra 18 gad akka ta'ellee dubbatan fuulbaan 5 gan 2018 irra haase carraaqin lammiileen lafala rakkoo hamtu hees turan deebisuuf mootummaan hojjetamaa ture agammaatti lammiileen Itoophiyaa 70 oli gar biyyi dhaloota isaanitti akka deebi ragaan ministeera hojjetaaf hawaasummaa argamni mul'isa. Ora bulaa deebana ordoftootteen taboorana giloobal miidiyaa daa'imtuun teenta mirga bitaa tagan Itoophiyaa guyyaa irraa sumurraa xumuraa oduu hedduu dibilla sumaan isaanii qopheessina annami oduu biyya guddisan buusuuf jirleello molu jaataniiti akkasumni waliin jiraadhaa boorana giloobal miidiyaa hordofa saniin jedhu.